akkuma gartee amma Zeeyilaa irratti warri Gadabuursii lafti tun teenya malee teessanii miti jee kanatti Oromoonis dirreen dhawaata Oromooti malee teessaatii miti jechuudha qabdi jechuudha ta Oromooti malee mee bara ummata ollaa keessanii tarraa waa bara ummanni lafti tun hangam takka akka ilma namaatiif fardii taate ilmi namaa lafa malee jiraachuu kan dandeenye asirraa bartanii jechuudha lafti lafeedhaa hoggaa jaan arrawaan isaan jidduu deemu jiru Isaa fi Gadabuursii jidduu naannawa Zeeyilaatti haga lubbuun nama meeqama doyte takka jechuudha hagas takka biitti vaaliyuu qabdi biyyuma teenya dhufee abbaa gadaa jedhanii abbaan garaa tokko Kanadaarraa achi dhaqee tokko lakki biyya waliin qabna biitti waliin qaban hin jirtu waan akka biyya waliin qaban hin jirtu waliin ni qubatan waliin hin qaban garuu biitti abbaadha qabdi jechuudha so Oromoon lafasaa akka lafeesaa eeggachuu qaba lafasaa akka lafee duydaa ilmi namaa lafee duydaa malee hin jiraatu spinal cord jechuudha akkasi eeggachuu qaba lafasaa karaa kaanii waan ajaa'ibsee tokkoon isinii hima jiran dhugumatti nutiin kun waliif hadoonna dhuguma nutiin kun waliif naana waa dhaggeeffadheetiin hedduu rifadhee artistii tokko kalee dubbachuu ture waa'ee amma deemu jiru kanarratti Oromoon booya'uu qabdu gammaduu qabdi dhiichisuu qabdi jette barobaleessa kiyya Oromoon silaa nagee qabaatte akkuma keessanitti furdattee diimattee bokoytee dhadhaan fuularraa cululuqee deema namni jaalatee hin booyu namni rakkatee booya namni hoggaa miidhame booya namni hoggaa wanni humna isaati ol irra geesse booya malee Oromoon aadaadhaaf booyicha hin qabdu garuu isin naggadeedha malee akka dhimma uummataan qabneen arkee jechuudha artistiin dhugaa ka uummataaf dhaabbatu mootummaa aabudu kanaas mootummaa karabbiin laalu kanaanis ajjechaa uummatarraa dhaabii uummanni keenya dhumuun qabu rakkoo isin jidduu jirtu taa'a filadha garuu uummanni nagayaan jiraachuu qabaa jechuudha qaba malee artistiin tokko gabbeetuma cululuqee boo'icha ganamaa galgala boochanii obboleessa kiyya barakkaati ganamaa galgala dabballee taatee guyyaa taraa sadii kan namni sidaa nyaatu taraa kudhan nyaattee akka ati itti halaaftu kanatti hin jiru jechuudha uummanni keenya kanaafuu dhiiga uummata keenyaatti hin qoosina artistii jechuun nuti kabeeynu agartuu uummata Oromooti dhagaa gurra Oromooti sammuu Oromooti artistoonni beeynus kawaliin guddannees kawaliin turrees warra akkasiiti jechuudha warri arraa kun ifii nyaannaan ifii dhuynaan sabni bal'aa yoo dhume dhimman qabu artistiin kun kakalee waltajjiirra taa'ee akkas jedhe akkamitti dhiini Oromoodhaa baha Wallaggaa keessatti akka bishaanii ganna qameessan sittin dhagaamini dhiichisuma keetirraa koottaa bashannanaa qofa jechuu dandeessi dhiini ilmaan Oromoo ka Oromiyaa baha daangaa cinaasan irratti ilma Oromoo jira lafa shorroysanii ilma Oromoo jira qabanii qaama saalaarraa muranii hoggaa akkasii hirkisan akkamittiin dhageeni Gujii fi Boorana keessatti hoggaa akkasitti dargaggoota fixan Shawaa kaabaa keessan lafa Tuulama kaabaa keessa hoggaa akkasii fixan akkamittiin dhagaamini yaa artistii moo ati artistii garaati malee artistii sabaati miti very sad waan baay'ee nama qaaneessu baay'ee nama gaddisiisu artistiin afaan Oromoo dubbatu tokko hoggaa gabbee maa boochaa booyaa oltanii mi bashannanuun gaariidha garuu wanni cufti bakkaa fi yeroodha qabdi akka isin naggadaaf teessan artistoonni garii ifa baaftanii jirtan jechuudha sabadhumuuf dhimman qabdan haga mootummaan san isin nyaachisee huccuu isin uffisee isin bobbaasu dhimman qabdan garuu tokko ka beekuu qabnu mootummaan tokko ni jiga sabni tokko ni jiraata garuu saba keessan akkami boru deebitanii ija keessa ilaaltan angaafa ati kas jettu yaa wallisaa yookaan artistii bashannanuu qabna malee hogguu booyuun qabnu hoggaa jette imimmaa Wallagga bahaa yaa'ee fi warra cidhaa kaaba lixa shaggar dhumee fi warra arra daangaa cinaasanirra dhumu jiruu fi obboleetii teenya Kaliyyuu Haayilii warra Soomaalii dirree dhawaa keessa lakkuu garaa qabdu ajjeesen akkasi kaa'ee silaalee jechuudha achi keessaanii silaalee jechuudha dhugatti ilmi Oromoo akka ati yaadda sanitti yaadu hanga feetan garaa keessanillee guuttachuudha yaaddan dhiiga Oromootti hin qoosina Oromoon nagee dhabee booya Oromoon julmaan dhumee booya faannoo ummata san fixxullee balaaleeffachuu hin dandeenye booya nurraa dhiisaa jette humaatii miti isaan arrani booyanii mi ati har'a gammadu kun boru booyuudha mala isaan ka arra booyu kun garuu boru jireenya sadoo fi qananii jiraachuu danda'u hidda jecha san jettu
maaliif xaasaa tokko sukkara xaasaa tokko ruuzan ergin ibsanii sirraa bareeda ture sila hedduu nama gaddisiisa hedduu wanni isin gootan hamilee namaa qalbii namaa tuqa jechuudha garuu uummata oromootiif rabbiin waan kaa'eef qaba arra cinqatta boru keessaa baate ilmi namaa kan gadhuma rakkootti hafuun jiru kakaraa kaanii gaashee koottiin teenya silaayis Falastiinumaaf rabbi kadhatti ilmaan Falastiin islaama Falastiin maal Falastiin jedha Falastiin kiristaanaas ni qaba islaamaas ni qaba akkuma nuti kiristaanaa fi islaama qabu nuti qaba maaltuutu keessan kanarraa ija isin qabee ka Falastiin qofa isin garsiise dura kafiitiif hadooda namni odoo dhiigu jiru kabiraatiif hin hadooddu maaliif jennaan bubbeen hoggaa dhuftu namoota isaatiif ija qabataa jedhan rakkoon hoggaa dura dhufte namni lammii isaa keessatti deebi'ee ilaala nagee lammii fi dada lammii fi dhiini ganna qabu kun haa dhaabbatu lammii fiitiif dubbata malee bakka isan geessine keessan dhaquu jechuudha. Islaama Falastiiniif ni dubbattan islaama Oromiyaa keessa dhumu jiru kanaaf maan dubbanne mo'aan Oromoo ta'eef ulaagaa islaamummaan guutanii. Dhugaa rabbii nama ajaa'ibsiiftan akkatti dubbatanillee nama wallaalchiftanii jechuudha. Ammoo gidiraan haadha Oromootu guyyaa tokko rumaa haati Oromoo numa booqatti. Hafuuraas numa baafatti. Waluma ajaa'ibnaas waluma taajjabnaas. Takka sheekha Oromoo sheekha Soomaalii Oromoof rabbi kadhatu nagarre sheekha Arabaa Oromoof dubbatu dhageenye. Sheekhi Oromoo kun internaashinaaliin see UN dha isaan UN dha abbuma fedheef garuu Falastiin kiristaanaas qabdi islaamaas qabdi kana qacalloo beekaa warri keessa rabbiin ija ija hurreetti maree kabiraa isin garsiise akkasitti beekaa jechuu barbaadeeti. Kakaanii gaa Minnesota irreessa godhanne irreessi Oromoodha. Ka communitiin irratti involve godhe hawaasni irratti involve godhe ji'a kana 20 ta'e lakku gaa Oromoon dhaaba siyaasaatis lakkuudha dhallaa. Studies warra study association lakku dhallaa malee nuun taatuun se'a ammas irreecha lakkuu tokkotu as beensaa wanni tokko ka waliin godhataniitu gaariidha. Wanni tokko ka waliin dhaabbatanii waliin godhataniitu gaariidha. Okay. Hedduulee dubbachuun fedhu waan kana garuu warri waan kana oftanii magaalaa tanatti irreecha bakka lama cabsu feetan barbaadan seenaa dabreerraa waa barachuu hin dandeenye jechuudha. Seenaa dabreerraa. Oromoo diiguun maaliif isin barbaachisa? Akka Oromoo mataa wal jala qabattee waan tokko hin godhanne maaliif buuca keessa waan Oromoo cufa? Gariin keessan achirratti hoggaan dhage'u dhiifneetu keessaa galleettan eega dhiiftanii keessaa galtan arra maaltu isin gabbaasee isin haaseesse? Mee warri biraa akkamitti ka jiraatu laala. Namni seenaa Oromootu haateetu kun footoo Oromoota Karrayyuu fa'aa haateetu warri isaa teenyaa jee addunyaarra galmeeffachaa jira. Nuti garuu teenyumaa uta qabnu diigaa jirraa jechuudha. Kanaaf wanni Minnesota irraa kun hoggaa hedduu bombolattiidha qabaa rabbi qalbii teessanitti isin haa deebisu irreechi tokkumaa godhama magaalaa takkatti tokkichi immoo gaafa 20 godhame. Rakkoo isin jidduu jirtu ummanni yookaan manguddoon isin jidduu seentaa isin araarsitu. Rakkoo irra walloltaniif waan dhuunfaa irra walloltaniif Oromoon diigina. Oromoon akka amma jiru kanattu qaamni isaa cufti madaadha. Qaamni isaa cufti madaadha. Kamiif booyee kamiif akka dhiisu rakkata. Asii hoggaa Wallagga baay'ee boonya asii Harargee bahan nu dhufa. Asii Harargee baay'ee hoggaa dhufnu asii Shawaa bahan nu dhufa. Asii Kaaba Shaggar hoggaa nu asii Gujii nu dhufa. Asii Walloo hoggaa nu asii Booranaa nu dhufa. Ijji teenya imimmaan malee garaan keenya dhiiga booye. Kana isin ammallee ala kanatti Oromoo hanga xiqqaa mataa wal jala kaayyate adda diiguu dhaaba siyaasaatiin diigamne hawaasummaan akkas amma irreechuma xiqqaa Oromoon itti wal dhuftu kanaahu lakki anaatu abbaadhaa bu'uurri isaa ana bakka lameettanii kan gaafa 20 godhame kan amma gaafa 4 goonaa jettan warri gaafa 4 goonaa jettan kun eessa jirtan dila amataa kana where you been garii keessan takkaan agarre Minnesota kan keessa hoggaa dheeraa jirra garuu guyyaa tokkoon isin agarre kitaaba Oromummaa irratti eessa gad dhuftanii har'a irreecha biraa godhannaa jettan. Abo rabbiin guddaan ni arka nama Oromoo keessa buuca neqee kan Oromoo oliiget diiguudhaaf waan ni jiru rabbiin jazaa isaa kafaluufi garaa cufaan nama gubata waan Oromoo kanatti jireenya keenya eega if barre rakkuma haasof eega if barre kanuma
اوكي مالف ديبوتي ايجا ديغا هدو تجرا وان اورمو كان كيسا هوغا اورمون دفتي متا ودي قبت ايجا سني ديغا فود فچاسه غنا اورمو كيسا كورمون بكتا كدابت وان غودن خناف ربي جاتي امه الرغد ابدا يو برباندن نمو من في دوبت اك individual غودچو دند غارو حواسه جدو ديغوم سنفدنا I think is enough irrechi Minnesota godamu ka community mangudon hawasi ngutu rawal rufe godatu gafa September didami umurami period magala tokko keessatti wanni tokko bifana maaninto alagaan lefitin ko falchisena akka namni illee qubanullaatu godina okay kanaafi samni cufti qubanullaatu nuutu waan keenya bakka takka wali fidachuu dadhabe namu waggaa kana fiige kana go namu waggaa kana fiige kana go tanaaf ummanni nu jidduu seene akka kubbaan nu taphata tanaaf keessaafuu dhiirti oromoodha gattaa'if laala dhiirti oromoodha gattaa'ati